Akkam jirtu kabajamootaa fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi kenna kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenne itti aansuudhaan oduu isaa kana qabannee dhiyaannee jirra. Hangaruma sagantaa kanaatti hojii turuudhaan itti bohaaraan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessani jajjabeeffadha laayikii sheer godhuu hin dagatina kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqaba. Awustiraaliyaan sagantaa leenjii eegdota paarkii biyyoolessa gaarreen Baalee akka deeggartu beeksiftee jirti dabalata odeeffannoo kanaa qabadhee jira. Oduun itti aanu daldaltootaa fi kaffaltoota gibiraatti fi akeekkachiisni cimaan darbee jira. Akeekkachiisni fi of eeggannoon cimaan daldaltootaa fi kaffaltoota gibiraatti fi darbe kun maalinni kan jedhu qabadhee jira isin biraan gaha. Oduun itti aanu gareen cimdoo jechuudhaan of waamu hariiroo isaa naannolee Itoophiyaa hedduu waliin uumuudhaan of cimsaa jiraachuu fi milkaa'aa jiraachuun gabaafamee jira. Gareen cimdoo jedhamu kun kaaba Itoophiyaatti tibbana kan uumame yoo ta'u naannolee Itoophiyaa kam waliin hariiroo uume kan jedhu qabadhee jira isin biraan gaha. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti naannoo Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Har'as waraanni bilisummaa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti lolli gaggeeffamu odeeffannoon nu gahee jira. Lola bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffame kana irrattis waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo argadhe jedhee jira. Gama mootummaatti hoo maaltu jedhame kan jedhus qabannee jirra. Isin biraan geenna. Guutuu oduu kanneeniitiif kan biroo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti guutuun oduu wal duraa duuban akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Awustiraaliyaan sagantaa leenjii eegdota paarkii biyyoolessa gaarreen Baalee akka deeggartu beeksiftee jirti. Imbaasiin Awustiraaliyaa Finfinneetti argamu paarkii biyyoolessa gaarreen Baalee kan naannoo Oromiyaa godina Baaleetti argamu sagantaa leenjii eegdota paarkii marsaa lammaffaatiif deeggarsa taasisuu isaa beeksisee jira. Imbaasichi gargaarsi taasifame kun akka qaama carraaqqii bal'aa eegumsa kunuunsa naannootii fi bineensota bosonaa Itoophiyaa caalatti cimsuuf taasifametti ibsee jira. Itti dabaluunis imbaasichi akka jedhetti kaayyoon sagantaa kana dandeettii humna eegdota paarkii qabeenya uumama Itoophiyaa isa dinqisiisoo ta'e kana eeguuf qabu kan dabalatu jedhee jira. Paarkiin biyyoolessa gaarreen Baalee sanyiiwwan bineensota naannicha qofatti argaman kan akka jeedala diimtuu gadamsa gaarreen Baalee dabalatee sanyiiwwan hedduu kan of keessatti qabu yoo ta'u biyyattii keessatti wiirtuuwwan teessuma lafaa fi iddoowwan daawwannaa turizimii ijoo ta'an keessaa isa tokkodha. Oduun kun oduu ammeedha. Breaking news daldaltoota fi kaffaltoota gibiraatiif akeekkachiisni cimaan darbee jira. Waggaa 10f itti dalagamaa kan ture seerri kaffaltii taaksii fooyya'uuf kan jedhame yoo ta'u kanaan wal qabatee daldaltoota fi kaffaltoota gibiraatiif isaaniin bittaa fi gurgurtaa keessatti nagahee hin kennineef akeekkachiisni cimaan dabree jira. Akeekkachiisni cimaan dabre kunis adabbiidhaan kan wal qabatu yoo ta'u adabbiin kana dura birrii 50,000 Itoophiyaa ture. Adabbiin isaa amma gara birrii 100,000tti ol guddatuun himamee jira. Kanaan wal qabate gorsaan ol aanan ministeera mallaqaa obbo Waasihuun Abaataa akka jedhetti tarkaanfiin kun kan fudhatameef adabbiin kana dura ture adabbii salphatti ilaalamuudhaan yakki waan babal'ateef jechuudhaan ibsa kennee jira. Gahee kennuu dhabuudhaan yeroo lama immoo argaman taanaan adabbiin itti aanu mana hidhaati jedhamee jira. Daldaltoota fi kaffaltoonni gibiraa odeeffannoo kana hojiitti hiikuudhaan of eeggannoo barbaachisaa ta'e akka gootan asumaaf isiniif dhaabna. Oduun itti aanu gareen cimdoo jechuudhaan of waamu adeemsa isaa cimsee itti fufuudhaan haala mootummaa federaalaatiif yaaddoo ta'urra jira jedhamee jira. Gareen cimdoo jedhamuun of waamu kun naannolee hunda waliin hariiroo uumataa jira jedhamee jira. Haaluma kanaan marii yookaan walgahii naannolee hedduu hirmaachise gaggeesse jedhamee jira. Marii kanas kan gaggeesse Poorti Suudaanitti yoo ta'u marii gareen cimdoo jedhamu gaggeesse kana irratti bakka bu'oonni naannolee garaagaraa hirmaatan jedhamee jira. Naannoleen irratti hirmaatan keessaa naannoo Tigraay, naannoo Amaaraa, naannoo Beenishaangul Gumuz, naannoo Gaambeellaa, naannoo Somaalee, naannoo Oromiyaa irratti hirmaatan jedhamee jira. Naannoo Kibbaatti fi naannoo Affaar irraa bakka bu'oonni irratti hirmaatuun hin mirkanoofne yookaan immoo ifa hin taane. Naannoo Oromiyaa irraas eenyutu bakka bu'e eenyuun bakka bu'an kan jedhus wanti beekame hin jiru. Ta'ullee marii gaggeeffame irratti wanti irratti walii galanis akkuma jirutti ta'e wanti irratti walii hin gallelleen akkuma jiranitti ta'e
wanta irratti walii galan irratti waliin irratti hojjetuun garaagarummaa jiru yoo danda'ame dhiphisuun yoo dadhabame immoo akkuma jirutti dhiisuudhaan mootummaa bilxiginnaa irratti qabsaa'uuf mootummaa bilxiginnaa kuffisuuf irratti walii galan jedhamee jira. Haala kanaan gareen Tsiimdoo jedhamu hariiroo isaa babal'ifatuun milkaa'aa kan jiru ta'uun kan himamaa jiru yoo ta'u kun immoo mootummaa bilxiginnaatiif yaaddoo hamaadha jedhamee jira. Oduun itti aanu PP'n Izeemaaf teessoo gadi dhiisaa jirti jedhamee jira. Paarlaamaan kan paartii tokko qofa ta'uu hin qabu jechuudhaan kana dura muummichi ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmad dubbatee ture. Kanaan wal qabatee filannoo gaggeeffamuuf deemu dimokiraatawaa fakkeessuu fi akkasumas teessoon paarlaamaa biyyattii paartilee garaagaraa irraa ijaarame yaada jedhu fakkeessuuf buufataalee filannoo tokko tokko irratti nuti hin hirmaannu isin qofti dorgomaa jechuudhaan Izeemaa fi bakkee gadi dhiisaa jiraachuun gabaafamee jira. Dorgomtoota paartilee birootiif carraa uumuu kan hin makannee fi kallattiidhaan miseensota Izeemaa paarlaamaatti galchuudhaaf hojii hojjetamaa jiru jechuudhaan qaamoleen dhimma kana itti dhiyeennaan beekan ifoomsanii jiru. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Har'as lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeeffamu odeeffannoon nu gahee jira. Lola har'a barraa kana bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffame irratti waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo argadhe jedhee jira. Miidhaa qaamatii fi kan lubbuu loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun akkasumas loltoota mootummaa hedduu booji'uun meeshaalee waraanaa hedduu hiikkatuun injifannoo argadhe jedhee jira. Kanuma kana waraanni bilisummaa Oromoo har'a caamsaa 19/2026 barraa kana Wallagga Lixaa aanaa mana Sibuutti loltoota mootummaa waliin lola gaggeessuu beeksisee jira. Har'a barraa kana aanaa mana Sibuu gandoota lama keessatti lola loltoota mootummaa waliin gaggeessu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Ganda Alaltuu Gombii fi ganda Buukkoo Hennaa jedhamutti lolli gaggeeffamu kan ibse waraanni bilisummaa Oromoo ganda Alaltuu Gombiitti mooraa waraana mootummaa irratti barraa kana haleellaa raawwatuun miidhaa dhaqqabsiise jedhee jira. Haleellaa raawwateen loltoota mootummaa 3 booji'ee AKM 4 hiikkatee loltoota hedduu madeessuu fi hedduu immoo addunyaa kanarraa godaansisuu kan afaan immoo mooricha keessaa baqachiisuun mooricha guutumaan guututti to'atu odeeffannoon gamasirraa baate ibsitee jirti. Achuma aanaa mana Sibuu ganda Buukkoo Hennaa iddoo addaa laga Hennaa jedhamutti humnoota dabalataa magaalaa Mandii irraa ergamtetti haxxee hidhuudhaan haleellaa irratti raawwatuun miidhaa qaamatii fi kan lubbuu irratti dhaqqabsiisuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haaluma wal fakkaatuun achuma lixa Oromiyaa Qeellam Wallaggaa aanaa Anfillootti har'a barraa kana waraanni bilisummaa Oromoo mooraa waraana mootummaatitti seenuun haleellaa raawwatu odeeffannoon gamasirraa baate ibsitee jirti. Haleellaa kana kan raawwate aanaa Anfilloo ganda Duullaa jedhamutti barraa kana mooratti itti seenuun yoo ta'u haleellaa raawwate kanaan loltoota mootummaa 3 battalumatti addunyaa kanarraa godaansee hedduu madeessuun kan afaan immoo mooricha keessaa guutumaan guututti yaasuun mooricha to'atu odeeffannoon gamasirraa nu geette ibsitee jirti. Bakkoota lolli itti gaggeeffame kanaan wal qabatee odeeffannoo gama mootummaatti argachuuf yaallee turre odeeffannoo argachuu hin dandeenye ta'ullee mootummalleen humna guddaa guutuu Oromiyaa keessatti bobbaasuun waraana bilisummaa Oromoo waliin lola gaggeessaa jiru cimsee itti fufee jira. Miidiyaaleen mootummaa tokko tokko akka gabaasanitti immoo Oromiyaa bakkoota garaagaraatti lola gaggeeffamaa jiru irratti mootummaan loltoota waraana bilisummaa Oromoo booji'aa jiraachuu himaa jiru. Kanaan wal qabatee gama waraana bilisummaa Oromooti wanti jedhame immoo hin jiru. Kun akkuma jirutti ta'ee bakkoota tokko tokkottis mootummaan humna qilleensaa deeggaramuun haleellaa raawwatuuf haalli inni itti sochii godhaa jiru bal'inaan mul'ataa jira jedhamee jira. Giddugala Oromiyaa aanaalee garaagaraa irratti diroonii bobbaasuudhaan hojii basaasa bal'aa gaggeessaa jiraachuu maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasanii jiru. Waraanni Suudaan magaalaa Tarsiimoo kan taate magaalaa daangaa Itoophiyaa dhiyootti jirtu humnoota finciltoota harkaa baasuu beeksisee jira. Lolli Suudaanii fi finciltoota Suudaan gidduutti yookaan lolli waliin jechuudha waggaa 3 olii fi Suudaan keessatti gaggeeffamaa jira. Amma immoo gara Itoophiyaa harkifamuudhaan daangaa Itoophiyaa cabsee seenuun tibbana naannoo Beenishaangul Gumuzitti haleellaa raawwatuun miidhaa qaamaa fi kan lubbuu akkasumas kan qabeenyaa dhaqqabsiisu maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasanii jiru.
Yeroo dheeraaf irra deddeebi'uun naannawa magaalaa Kumuruk jedhamtutti lolli gaggeeffamaa ture. Daangaa Itoophiyaallee cabsee seenuudhaan lubbuu namoota nagaa irratti miidhaa dhaqqabsiisuun himamaa turee jira. Waraanni waliin Suudaan kun naannawa Biluu Naayil kanatti cimee itti fufee jira. Naannoo Biluu Naayil kibba bahaatti kan argamtu magaalaa Tarsiimoo kan taate magaalaa Koor Hasan jedhamuun beekamtu waraanni Suudaan finciltoota harkaa fuudhuun gabaafamee jira. Akka Aljaziiraan gabaasetti waraanni Suudaan ibsa baase jedheen magaalaa Koor Hasan jedhamtu guutumaan guututti to'annoo isaa jala oolchuu ibsee jira. Naannoon Biluu Naayil haala teessuma lafa ishee irraa kan ka'e waraana kana keessatti bakka tarsiimoo guddoo qabdu jedhamtee kan fudhatamteedha. Qaamni naannawa kana to'ate salphamatti gara giddu galeessa Suudaanitti seenuudhaaf dhiibbaa waraanaa gochuuf carraa bal'aa qaba jedhamee jira. Gama biraatti naannoon kun Itoophiyaan kan waldaangeessu yoo ta'u, mootummaan Suudaan Itoophiyaa fi gamtaan Emireetota Arabaa Yuunaayitid Arab Emireet jechuudha. Finciltoota Suudaan yookaan immoo humnoota Rapid Support Force jedhaman waraanaa fi dhiyeessii meeshaa waraanaatii fi akkasumas kallattii dippiloomaasiitiin deeggaruudhaan yookaan immoo deeggaraa jiru jechuudhaan himataa turtee jirti Suudaan. Walumaa galatti waraanni Suudaan daangaa Itoophiyaa cabsee seenuudhaan yeroo dheeraaf haleellaa diroonii dabalatee namoota nagaatii fi manneen jireenya uummataa irratti miidhaa dhaqqabsiisaa ture jedhamee jira. Gabaabumatti naannoon Beenishaangul Gumuz dirree lolaa ta'e jechuudhaan kan himamaa jiru yoo ta'u, pirezidaantiin naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa garas imaluudhaan waajjira mootummaa naannoo Oromiyaa Beenishaangul Gumuzitti birrii miliyoona 300 ijaarsise yeroo eebbisuutti haasaa taasisee ture irratti diinota keenya waliin haa qolannu jechuun dubbii ijoo ta'ee jira. Naannoon Beenishaangul Gumuz gama tokkootiin humnoota Suudaaniitiin yookaan immoo humnoota alaatiin gama biraatiin humnoota keessattiin lolli waliin bal'inaan kan keessatti gaggeeffamaa jiru yoo ta'u, torbaanuma kana naannoo Beenishaangul Gumuzitti humnoonni waraana mootummaa godina Matakkala aanaa Maandeeraa iddoo addaa Ashnik jedhamutti lola bal'aa gaggeessuun miidhaa guddaa hawaasa irratti dhaqqabsiisan jedhamee jira. Haasaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa taasisee wal qabatee naannoo Beenishaangul Gumuzitti lola harkisee kan fide mootummaa mataa isaati. Mootummaan naannoo Beenishaangul eeguu fi nagaa uummataa kennuu caalaa kallattii garaagaraatiin waraana itti banee nagaa dhoggee jira. Waraana beekamtii mootummaatiin naannoo Beenishaangul raasaa jiru akkamiin qolanna jechuudhaan yaadannoo dhiyeessan jechuudhaan jiraattonni komii dhiyeessan jedhamee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya oduu namaaf qabanne kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turan hawwii kenna nagatti nu tura.